Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdulab. Namoonni baay'een emailiin kun baatiidhaan kan nuuf dhufu kan subscribe total view watch hour nuun jedhee nuuf fidu kun maali jedhanii keessan gaaffii adda addaa na gaafataa jiru. Anis gaaffii keessan viidiyoodhaan isinii qabadhee dhufeen jira. Emailiin kun maal akka ta'e waliin ilaalla. Obboleewwan YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a isiniin jecha akkasuma mallattoo dawulii kana tuquudhaan all kan jechuurra kaa'u hin dagatinaa isiniin jedha. Haga dhuma barnoota kana turtii gaarii. Gara barumsa keenyaatti yeroo seennu Gmailii keenya kana keessa seenneeti kan isinitti agarsiisu. Gmailii keessatti yeroo baay'ee baatiidhaan YouTube creator nuun jedhee YouTubein emailii keenya irratti ergaa nuuf erga. Ergaan nu ergu kun maali jedhanii namoonni baay'een confuse ta'uudhaan baatiidhaan waan kana na gaafatu. YouTubein yeroo mara January, February baatii hunda nuuf erga emailii kana. Emailii kun maal jechuudha ergaan isaa jedhanii namoonni baay'een keessaan na gaafataa jiru. Anis deebii isaa gabaabsee viidiyoodhaan isinii qabadhee dhufeen jira. YouTube creator jedha mata dureen isaa. Maqaa chaanaalii keenyaa tuqeeti kan inni yeroo baay'ee emailii kana nutti ergu. Emailii kanarra yeroo seennu Abdulab your creator monthly newsletter is here. Creatorin kan kee yookaan immoo chaanaliin kee maalirra akka jiru kunooti nuun jedha kan Maarchii 2022ti. Abdulab compare your result to other month and tricks. Track how fun are engaging. Akkamitti akka chaanaliin keenya guddataa jiru, chaanaliin keenya deemaa jiru akkam baatii darbeerraa wal bira qabuudhaan fakkeenyaaf asirratti new subscriber 581 view 21 daqiiqaa 67 kan hin argadhe jechuudha baatii kana keessatti. Kanaafuu YouTubein maal godha baatii darbee wal bira qabuudhaan waan hin argadhe sana baatiidhaan waan hin argadhee fi daqiiqaa meeqa akkan argadhe, subscribe meeqa akkanaa dhufe, view meeqa akkan argadhe viidiyoo mara irratti walitti qabeenyaa ergaa jechuudha. Kana jechuun haamilee nuuf ta'uuf maaliif baatii darbeerraa amma baatii kana irra wayyaa jechuudha. Baatii darbee irratti kan inni na erge January subscribe 400 wayi kan inni argadhe January jechuudha. Subscribe 471 view 14,000 sa'aatii daqiiqaa 45 kan hin argadhe baatii darbee irratti jechuudha. Baatii kana wal bira qabnee haa ilaallu. Baatii kana irratti immoo meeqa akkan argadhe jechuudha. 471 14,000 45 daqiiqaan kan hin argadhe. Baatii kana irratti meeqan argadhe isa jedhu geessee wal bira qabee ilaalladhaa jechuudha. Baatii kana irratti immoo kan hin argadhe subscribein achitti 400 wayi ture asitti 500 wayi godheera. View 14,000 wayi ture baatii sanatti kan hin argadhe asitti 21 daqiiqaa 45 ture asirratti garuu 67. Baatii itti aanu keessatti garaagarummaa guddaa agarsiisee jira jechuudha. Kanaaf faayidaa guddaa nuuf qaba. Akka nuti wal bira qabnee ilaalluuf YouTubein haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. Haala kanaan baatiidhaan nutti ergaa jechuudha emailii kana. See what is new this month jedhee jalatti immoo barreeffama adda addaa nuuf fida. Baatii kana keessa seerri haaraan yookiin immoo wanni haaraan YouTube irratti maaltu dhufe maaltu uumame YouTube irratti waan jedhu barreeffama jala isaa nuuf ka'a. Yeroo baay'ee wanni sun waan dilas isin cinquu qabu miti. Wanni haaraan kun haraasmentii irraa badii irraa of eeggadhu. Yoo moonii guuttanii jiraattan waan akka membershipii banadhu, super chatii, super stiikerii banadhu waan akkasii nuuf fida yeroo baay'ee jala isaatti. Akkasuma viidiyoo haala nuti hojjechuu qabnu, akkasuma celebrity tokko women's day guyyaa shamarranii waan akkasii kana yeroo wanta akkasii illee jiraate join godhi nuun jechuudhaan waan akkasii kana nuuf fidee dhufaa jechuudha. Mata dureen isaa yeroo baay'ee YouTube creator jedha. Baatii darbee view meeqan argadhe, baatii kana view meeqan argadhe, baatii darbee subscribe meeqan argadhe, baatii darbee keessa baatii isa kana keessa subscribe meeqan argadhe isa jedhu akka isin wal bira qabdanii madaaltaniif baatiidhaan isinii ergaa jechuudha. Baatii yeroo hundarra yuutuutan amma kuni kan Diiseembaraati kan baatii turee jechuudha. Diiseembara 2021 view meeqa akkan argadhe, subscribe meeqa akkan argadhe fi Diiseembara keessa seera haaraa waan uumame akkasuma duuka fidee dhufaa jechuudha. Kanaafuu wanni inni nutti himu kuni waan nu cinquu qabu miti. Ittuu jabaannee subscribe kiyya ol guddisuun qaba, sa'aatii kiyya ol guddisuun qaba. Akkasuma view kiyya baatii itti dhufu baatii itti aanu keessa kana caala argachuun qaba, kana caala galchuun qaba isa jedhu irratti akka nuti hojjennuuf yeroo baay'ee baatiidhaan waan kana nu ergaa jechuudha. Yoo tarii namni tokko yoo baatiidhaan isin ergamu ta'e tarii sababa networkii yookiin immoo
folderii biraa keessa galchuudhaan hin argitan ta'a malee baatii baatiidhaan nama hundaafuu waan dhufu jechuudha. Isin naasisuu hin qabu, isin rifachiisuu hin qabu. Baatii darbee keessa meeqan argadhe, baatii kana keessa meeqan qaba. View kan viidiyoo hundaa walitti godhe akkasuma sa'aatii kan viidiyoo hundaa walitti godhe daqiiqaadhaan nuuf kenna. Daqiiqaa sana isin gara sa'aatiitti deebiftanii ilaaluun mirga keessani. Kanaafuu inni daqiiqaadhaan nu kaa subscribe nuti baatiidhaan arganne sana akka jiruun fidee nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu emailiin akkasii kun emailiin akkasitti subscribe like subscribe view sa'aatii fidee dhufu isin rifachiisuu hin qabu, homaa rakkina hin qabuun isiniin jedha. Akkasuma obboleewwan moonii hin taaneef gaafa isin moonii guuttattan YouTube'n apply for monetization isiniin jedhee isiniif erga. Gaafa isin sa'aatiidhaaf subscribe guuttattan jechuudha. Channeliin kan kee subscribe 1000 ol darbee jira, sa'aatii darbee jira. Waggaa tokko keessatti waan kana guuttatteef haga yawwanaa waan moonii hin gooneef YouTube studio keessa dhaqi monetizationii guuti emailii jedhu isinii fida, achumaan deemtanii guuttattu jechuudha. Haala kanaan emailii keessan ilaaluu dandeessu haala salphaa taheen. Barnoonni keenyas kana fakkaata ture. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.